Ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaatii fi manni murtii waliigala Oromiyaa waliin ta'anii kennaniin mana murtii federaalaatiin dhimmi isaanii akka ilaalamu ragaan cuunfamee dabarfamuun himameeti jira. Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa obbo Hussein Usmaan miidiyaaleedhaaf akka ibsanitti qorannoo ji'oota 3 gaggeeffameen du'a Hacaaluu hordofuudhaan lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi birrii biiliyoonaan lakkaa'amu manca'uu ibsanii jirani. Naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti jeequmsa adda addaatu ture. Lubbuun nama 167 kan galaafatame. Miidhaan qaamaa nama 360. Miidhaan qabeenyaa immoo biiliyoona 4.6. Kanarras dabaluu danda'a miidhaan qabeenya irra ga'e kun. Miidhaa qabeenya irra ga'e jennu kan gubate jira, kan caccabe, kan manca'e jira, kan hatame jira, kan saamame jira. Edama kana hundaati ka miidhaa qabeenyaati jennee kaafnu. Namoota okkora uumanii yakka raawwachuu shakkaman kanneen baatii 3 keessatti qoratanii adda baasuu ibseera Komishiniin Poolisii Oromiyaa. Yeroo gabaabaa keessatti shakkamtoota kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan dhimma kana keessa harka qaban shakkamtoota 963 adda baasuudhaan to'annaa seeraa jala kan oolchinee fi namoota to'ataman kanas hundi isaaniiyyuu namoonni to'ataman kun guutumaa guutuutti namoota qulqulluudha jechuu baannus akkuma hirmaannaa isaaniitiin namoonni yakka kana keessatti kallattiidhaan hirmaatanii fi ragaa ijaatiin, ragaa naannootiin kan ragaan irratti mirkaneesse namoota 4,183 irratti karaa guutuun ta'een ragaan irratti mirkaneessee galmee isaanii Abbaan Alangaa waliigala federaalaatiif Abbaan Alangaa naannoo akkaatuma aangoo isaaniitiin qoodatanii himannaa saaquu kan jalqaban ta'uusaa ibsaa. Kana keessatti deeggarsi uummataa fi dhaabbilee adda addaa olaanaa ta'uunis himamee jira. Yakkoonni du'a artistii Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan Oromiyaatti raawwate godinaalee 9 haguuga jedhan obbo Hussein Usmaan. Godinaalee 9 tokko haguuga. Jimmaa, Arsii Lixaa, Arsii, Baalee, Shawabaatii fi Harargee baaf Harargee Lixaa. Baay'inni miidhaa ga'ee hammi isaa atiqqaatu malee Shawaa Kibba Lixaatii fi Shawaa Lixaallee hin haguuga. Akkasumas magaalota naannawa Finfinnee keessatti saga ta'e ulfaatinsaa fi bal'inna qabaachuu haa baatu iyyuu malee haga ta'e naannoo kanattis raawwatamee jira. Namoonni yakka raawwataniiru jedhamanii to'annoo jala oolan dhimmi isaanii sadarkaa 3 kan ilaalamu ta'u ibsa kennamerraa hubachuun danda'amee jira. Walumaa galatti namoonni matamuu danda'an ka federaalaatiin walitti makamee ka aangoo bulchiinsa magaalaa Harar dabalatee daataan qabame 5,728 akkuma kana duras kaafne garuu harkeessa namoonni 63 ka akka naannoo keenyaatitti qabamanii kana dura gabaafamaa ture. Tokkoffaa qorannoo keenyaanis nuyi miti ka adda baase qorannoo isaa keessatti sin hirmaanne aangoo qorachuus hin qabnu aangoo abbaa seerummaas hin qabnu namoota 63 kanarratti. Abbaa Alangaa federaalaatii fi Abbaa Alangaa naannoo Harariiti kan qulqulleesse. Shakkamtoonni 2,351 aangoo Abbaa Alangaa naannooti. Sanirraa kan hafe 3,377 qorannaadhaan yoo adda ba'u aangoo Abbaa Alangaa federaalaa ta'eeti. Garuu namoonni 63 as keessatti dabalamanii turan sun dogongora aangoo naannoo keenyaa waan hin taaneef inni irraa hir'ifama jechuudha. Karaa biraatiin namoonni hiriira jeequmsaatti irratti argamanii garuu yakki isaanii salphaadha jedhamee itti amaname gorsaa fi akeekkachiisan kan gadhiifaman ta'u Komishinii Poolisii Oromiyaatti hoogganaa damee qorannoo yakkaa kan ta'an ittaanaa Komishinara Girmaa Galaan himanii jiru. Namoota ragaan irratti hin argamne osoo hin taane namoota achi keessatti hiriira irratti hirmaatanii garuu yakka raawwachuu keessatti hirmaannaan isaanii xiqqaa ta'e. Namoota hiriira irratti argamanii jeequmsa sana keessatti argamanii yakki isaanii yookiin raawwiin isaan gocha yakkaa raawwatame keessaa
gadaanaa ta'e yoo gorfamanii hawaasatti makaman rakkoon qabu karaa jedhuun namoota 4,872 adda bahanii namoonni kun akkamitti hawaasatti makamu isa jedhu sana kallattiin ifa ta'es taa'ee hojiin kan jalqabame ta'uu isaati. Shakkamtoonni naannoo jiranitti dhimmi isaanii kan ilaalamu yoo ta'u, haaluma kanaan manneen murtii Roobee Baalee, Arsii Lixaatti Shaashamannee, Godina Arsiitti Asallam, Jimma, Hararii fi manni murtii Lixa Oromiyaa dhimma shakkamtoota kanneenii ilaaluudhaaf qophiin xumurameeti jira. Dhimmoonni kun maalirra jira yoo jennee ilaallu yeroo ammaa aangoo abbaa alangaa naannoo kan ta'e mana murtii olaanaatitti ilaalamuu danda'a, mana murtii aanaatitti ilaalamuu danda'a. Yeroo ammaa himatamanii mana murtiitti dhiyaatanii jiru namoonni himataman. Ragaan dhagahamaa jira. Ragaa bira dabramee ragaa ittisaa irra kan ga'e jira. Dabrees kan murtiin kenname jira. Kanaan dura waliigalatti gammaatitti sadarkaa naannootitti shakkamtoonni murtii argatan 187 jennee turre amma dabalee jira. Naannoo 200 fi wayii irra ga'ee jira. Ragaa qulqulluus qabaachuu dabalee jira wanta ta'eef.